Beektaa turtee duraan jechuudha fi hin argasi arga ture jechuudha si arga garuu amma xiqqoo gurraachotteeti maal taateeti maaltu si gurraachesse yaashuu deema ramadaanatu ga'een jettu. maal reeshahoo ramadaan ni ga'e namni ramadaana nami gammachuudhaan eegamalee gurraacha eeguu qabaare Filtariidhaan namoota hedduu goyoonsaa ture ammas kan dhiisnee bakka karaa rabbii deemnee namallee dhiifama qabachuu barbaada. qoyyatii eessa jirta silla Suudiin jira bar guyyaa tokko si bira dhufuu jedhee ni sodaadhimu. kotturee maal sodaatta kotturee Lubbuu osoo waan nagooti uummanni kun si jaalatanii waa tokko haqa kiyyana jalaa deebisan jedheen sodaadhe. أعوذ بالله من الشيطان مال سجود يعني واتك سنجدو حبيبتي واتك سنجدوني Faayidaa galtaa uummata kanarratti. إيه وادا سيجلا والله واتك سنجدو Ni abbata. ما شاء الله مو سر بريدير لقى ربي هدو تكو سر بريدير Ishi galeetu ishii suurti ati kara magaalaan dhuftu siyaa fiduu. إيه سجرت سعودي كيس إيه سجرت نندفع إفاز أتيجتين نندفع سبر إيه سجرت Ani suudiidhaa bakka jiru ni mu Oromoon tun yoo bakka jiru beekte gaafa ati na bira balbala nurra cabsan jedhe. no نمي جابسون جرو نمي توكل نمي نوتريات جرو أنا سبرة جرات ديك إيه أبان في اللي هو رفاني نما تكسر دادو زيجله Wallaahi. إيه والله يعني جرا جتشو نما أبان برباد والجوري هارفو إني برباد جتشو وأبان في وصونا نسبرة جرو واتو قصة دادو إيه هنفونا جنا دما أنا مفود فكر يا رب Lubbuu nama fuudhe. Nama fuudheen fakkaatu gaarii koo. Ati walloodhaami. إيه والله دمان oromoo ta'uu gaafteechi infuune lakki wallaa yani waa tokko bira hin geenye suudii tana biratti illee infuune yeroo biyyaa baanu silaa fuudhayyuun kajeellu infuune lakkeen Ishi gisee ani fadhi wal arginu kana yaani obboleessaa kiraa waliin jenneeti moo akkamii wal argina? hee akkamitti wal argina Shariyaan amma fakkeenyaaf shariyaanii akka wal arginu hin eeyyamu obboleessaa kiraa siin jedhee ofiisi fidamu yaani akkamitti barbaadda hoo ati akkamitti barbaadda hoo akkamitti wal agarsiisitti tollasee ana osoo kan dhuunfaa kiyya taate illee namaaf fedha. Ishi akkas taanaan hin maree bareeda dhasi bareedduu tana argadde Soddee koo ani illee si jaaladha bar. dhugaamoo anillee barakkuma saniidha keessatti qabadha malee anillee barakkuma sanii akkuma tina jaalattu kana nan qabadha garuu ani keessatti qabataa jira Maaliif natti hin baastu maaliif natti maal jaalalli bar rakkoo qabu. carraan dhabe bakka carraa dhabeeti carraa si bira gahuu san carraa si bira gahee siin dubbadhuu nan dhabeeti carraa si galee hin beektan guddoo tiktok kana laayifirra hin deemu mataa kiyyaadhaaf sheenee irraa bahee deemu malee guddoo laayifii namarrallee dhaqee hin haasa'u gastii namarra hin deemu sila san tahee fi walitti hin dhufini jechuudha. Malee gaafa na argitu gaafa Bakka inuma natti toltaa bakka yeroo si argu. Anis hedduu takka natti tolta bara. Ani immoo keessaa yeroon shamarran wajjin si argu hedduu takka. Maali dhalaa waliin eessa nagartammoo yaa rabbi. Yeroo tokko tokko kan mummuramee deemu gasti irratti hedduu aara. Ayyuwaa. Shoddee Ishiraan anaafiyatti kam jechuu qabu. Maal jechuu qabna anaafiyatti. ani mas jaaladha. Dhugaana jaalatta. Dhugaa si jaaladha. Dhugaa si jaaladha. Ishi anillee si jaaladha. Na jaalattaa? Si jaaladha. Waan ani siin jedhu kenaan jettaa.
nan ja'ee waan barbaadde ji. Ani laashooddeek yaa'anii uume si jaaladhuuf dubartii ta'ee jaalala kan kosiifi jedhe. Ishi. Ani jechuun ani dubartoota biratti illee si arguu hin barbaadu jedhee hedduu takka aara. Jaalalatu na aarsa malee jibba qabaadhee miti. Jaalaluma si Ishi. bakka tokkoffaan isarra yoo naaf of qabdee kan biraa rakkoo qabu. Kan biraa immoo itti mari'annaa itti adeemnaa wal sirreessaa deema. Ani laastu qo'isii himaanillee bakkee kanatti ani waliidhaan taphadha malee dhaqee keessaadhaan dhalaa hin dubbisu hoo waliin taphadhee rakkoo dhaaree tiktok kanarratti. Yoo keessan immoo yoo asumarratti yoo waliin taphatte waan isaaniin jettullee laallataa jechuu qabda. Waan waliin dubbattanillee laallachuu qabda beekte. Ana waan na aarsu dubbachuu qabu. No, ani si aarsu hin barbaadu. Waan si aarsu tokkollee hin dubbaddu. Ani waan si aarsu hin dubbaddu. Garuu nan tapha hoo taphadhee rakkoo dhaaree fakkeenyaadhaaf wayii hinaaf ta'an dhala waliidhaan hin agarta jechuu viidiyoo walii gadi deddeemuu namni nama waraaba yeroo taphataffaadha. Ani sila qalladuuf jechuu wahii jechuun ani qalladu sun dhugaa sitti fakkaatee wahii aartaa jechuu. Wahii gara dubbee. Qalbii sanis jechuu qalbii sanis waan na aarsu gochuu qabdu beekte. Qalbumaafiyyuu yoo hinaan sitti haaree jaalala keenya kanatu booraa deemaa sheexanii nu gidduu jechuudhaafi atillee gaa beekuudha qabda atillee beekuu qabda ani keessaadhaan dubbisuun inumaan janajjanu jechuudha laagaa amma gahe kana kan keessaan dubbisellee kan keessaan janajjanaa jirullee hin jiru tiktokuma gubbaa waliin agarree waliidhaan tattaphanne bakka adeete wal biraadhaa deemne garuu keessaadhaan dhaqee hin haasofsiisu. Rakkoo qabu demoo keessan dhaqxee naasofsiistu kun rakkoon qabu garuu guyyaa hunda galgala bilbila walii cheekkoonaa jechuudha bilbila walii sakattaaneerra. Yeroo kam cheekii goonaree cheekii goona jechuu akka geeti yeroo ani gastirra seenee bu'u atis bilbila kan koolaata atillee yeroo gastii seentee baatu bilbila kan keelaalee waliin Barani guddoo ila ani guddoo shabakaan illee akka jabaa hin hojjetu an guddoo shabakarra iyyuu hin taa'u jechuu ishiin irra taa'u daqiiqaa sa'atii muraasa irra taa'ee bakka shabakaan hin hojjetu na bira sii galee. Sila san ta'eefuu waan na shakkitu tokkollee hin jiru jechuu ani waan an janajjadhullee hin qabu ishii tiktok irra tiktok kanarra sa'atii dammoo taate sa'a sadi dhufee nan ta'a laayif irra san irraa baheetuma deema jechuu olii gadi akkas mamillee. Lallaalu jechuu sii galee. Yaa okay ati inni guddaan immoo ani siif amanamuudha atis naaf amanamuudha. Simi. Egaa walii amanamuudha wanni guddaan. Agamta kana amanta garbaati. Namni jechuudhaaf hoggu takkaadhaan akkatti hoggu takkaadhaan hin beekamu beekiga. Hoggu takkaadhaan namni danda'ee waliin amanu sii galee namni suutaadhaan akka waliidhaan deemuun akka waliidhaan haasa'uun akkasitti wal amana. Aniifati mola seenaa galmeessuu qabda ishee akkasiin ani bakka ati jirtu mushawara si ergee taaksii siif ergee achirraa si fidee kabajaadhaan waan siif malu bakka ni jiraame. Kabajaa siif malu waan hunda jechuun jaalala siif malu waan hunda iska xiggi diras yaani haga jalqaba haga xumuraa si argisiisee akkasitti kan gosi godhachuuf. Abshiranillee akkasuma anillee bakka yaaduma akkasii dhagabaanillee. Abjiraadha. Atillee naa jiraadha. Tole. Atillee. Tole malee hedduu haa. Bakka amma jirtu sanee mushawarri ni dhufa? Hin dhufa hin dhufa. Amma kana yooni waasii ajajee ni dhufa? Hin dhufa. Maal ati eessa jirti maali eessa jirtaa? Ati eessa bakkeen ati jirtu eessaadha maal?
rakkoon qabu ani jechuun asuma taa'ee tanan bilbilaan hojjedha bilbilaan ajajamu waan ta'eef bilbilaan si ajajee baqa arda guyyaa halkan bareedaa akkasiif ta'uuf akka gammaddee bultu waan ta'e silaa siif ajajee tanan asuma